abdiin du'ee reeffa isaachitti hidhannee awwaallanna malee dhimma gara keessan dhufnee yookaan immoo gara waldaa araaraa deebinuuf tokkollee akka hin qabne jabeessee isinitti hima. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu maqaa rabbiitiin si qabeen jira. Yoo rabbi keenya sodaatta taate daqiiqaa 2 qofaanaaf laadhuutii viidiyoo ani hojjedhu kana dhaggeeffadhu. Waan hojjettu lafa naaf kaa'i. Nagaa koon irraanfanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii anu obboleessi keessan nagaa kooti. Guyyaan irraa guyyaa Jumaataati. Guyyoota keessa guyyaa jaallatamaaf filatamaadha. Jumaa mubaarak isiniin jenneerra. Egaa kanatti aansuudhaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidhama obboleessa keenya abdii sababeeffachuudhaan miidiyaa isaaniitiin namoonni akka obboleessa keenya abdii deeggaranii yaalsisanii fayyisuu danda'an miidiyaa qabaniin uummata sochoosaa, uummata kakaasaa miidhama obboleessa keenya abdii isa nuti dhokfannee jiran bakkeetti baasanii ija uummataaf gurra uummataa biraan nu ga'u isaaniitiif isaaniin guddaa tokkoon galateeffachuu jaalladha jechuudha. Waan an dubbadhu waan baay'ee miti, wanta 2 qofaadha. Inni tokkoffaan nuti erga Kirlaand Hospitaaliidhaa baanee fayyaan abdii guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni gaafa nu gaafatan gaariidha, nagaadha, fayyeera homaan jedhu jechaa har'a geenyerra. Kana kan gooneef jaallattoota keenya caalaa jibbitoonni yookaan du'a obboleessa keenya abdii, dhukkubsachuu obboleessa keenya abdii, fayya dhabeessa ta'uu obboleessa keenya abdiitti ganamaaf galgala gammachuu isaanii namoonni miidiyaa kanarraa akka isaan kanaan duraa ta'aa turan ammas ta'aa jiran argaa waan jirtaniif madaa keenya keessatti qabannee ba'aa keenyas immoo ofii baattannee hin jiraanna jenneetu ufamasiisnee turre. Egaa walumaa gala gabaabsee kanan dubbachuu barbaadu abdiin sa'aatii kanatti dhukkubbiin isarra jiru dhukkubbii baay'ee hammaataadha, baay'ee ulfaataadha. Akkuma fuula miidiyaa irraa argitan wanti miidiyaa irra jiru sun wanta dhugaaf haqa ta'edha. Irra caalaa viidiyoo guutuudhaan yookaan suura guutuun utuu isinii kennamee wanta baay'ee isinitti ulfaatu ilaaluun illee si yaaddessu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Egaa addunyaa kana yookaan duniyaa kana gubbarratti abbaan barbaadeen dhukkubsataa akka dhukkubsatu immoo yaalamee ni fayya. Kun waan haaraa miti. Wanta abdii qofa irrattis dhufe miti. Isaafis dhufe miti. Hunduma dhukkubsata, hunduma yaalama, hundumatu fayya. Abdiin isiniif laadha. Obboleessi keenya abdiin fayyee bakka isaa duriitti akka inni deebi'u 100 keessaa 100 shakkii tokkoyyuu hin qabnu. Haa ta'uyyuu malee abdiin sa'aatii kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Sa'aatii madaansaa haa ta'e kanatti fayyuudhaaf carraa bal'aa qaba ture. Abdiin Kirlaand Hospitaaliin riiverii kan isaan barreessaniif bubbulaniiru, tutturaniiru. Sababa hanqina maallaqaa jiruutiin garuu piroosesii jiruu itti deemee xumuruudhaaf yookaan immoo gara biyya Turkii yookaan biyya bakkee deemee yaalamuudhaaf maallaqa hedduudha kan barbaachisu. Egaa walumaa galatti obboleessi keenya abdii namoonni hedduun akkasiin jaallattan uummata islaamaa guutuu akkasuma immoo amantaa Protestaantii yookaan Kiristaanaa keessaa immoo namootni parsentii 100 keessaa parsentii 50 obboleessa keenya abdiif yaada gaarii fi ilaalcha gaarii kan jaallatan illee itti siqeenyaa waa'ee abdii kan beekan ni jaallatu. Egaa gabaabaadhumatti kanan jechuu barbaadu yoo jiraate abdiin sa'aatii kanatti baay'eellee dhaabbachuu, baay'eellee dubbachuu, of jajjabeessuurraan kan hafee miironni isatti dhaga'aman baay'ee ulfaataaf yaaddessaa akka ta'in isinitti hima. Egeree isaaf illee yaaddessaadha. Suuruma kanarratti akkuma argaa turtan mormi isaa gara bitaatti illee gara mirgaatti illee jechuu socho'uu hin danda'u. Sababiin isaa gogaan isaa fi hiddi isaa wal qabatee wal harkisaa waanta jiruuf. Inni kun immoo biyya keessatti otoo hin taane biyya bakkeetti saarjerii ta'amee akka inni hojjetamuu danda'udha. Dookterri kan nutti himee jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya namummaan isinitti dhaga'ame kaleessa dheengaddas
nu wajjin dhaabbachaa nu wajjin inni gatii guddaa kan falaa akkasiin turtan bareechinee ni beekna addunyaa guutuutu beeka har'as illee abdiin harka keessan akkasiin diriirfattaniif ni barbaada abdiin fayyuun bu'aadha malee kisaaraa hin qabu keessumaa amantaan namatti dhufne kanaaf bu'aa malee kisaaraa hin qabu diinota keenyaaf gadda jaallattoota isaaf gammachuu dhaga'uu ni hawwina namoonni hedduun أسمانو ربين إبدخن وقادبس نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نتي إبدخنا ها تأفل لتني قفامتي ها إبستني قفامتي ها أو إفتني تكنني تني قفامتي لالتني إبد جهنم سنة كرات تغرفم تني دي أستي سني أمني الدنيا تنرد نبي كenya عليه الصلاة والسلام إبدي سلالتني قرتن كون إبد جهنم سنة هم نسا صدركات تربات من درجات كجي يا إرجما ربي وصوت تناتاتي ونمر من جيسو يجاني خنافو إتيس غرفما إتيس بشرنا إتيس كنانيا إتيس بريفتشا إتيس ويفتشا خنهوندا في سنين أمني جيد جدته عندما فو بليستينيا سليمان الرخاسي ورا هريوتن ساكي في سموتا الرأس تأرجمت في سموما تيجن أكادا نكمة لنا في الجنة من جنة أرانا كنا رجنا هم كل الوان بلاد السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعتكم كينار الرجودان في جمال مجد ترجمونا بالجرا أوتيل أول سيزن جرا أوتيل كن أوتيل جمعتوتي أول مقالة روبي ويتس أول سنتن أول سيزنين أرجتني جمع يستمو مسجد أبا هريرة أرجتن كل سنة قال الله أكبر سنكيس أنا مو يادت واتوكو يادن كله جرا أبا قداتي في واقع وقوتو ولدت رفتي والمرئتي الشيخ جمالي وان جنون دچيته سنت رفتني بيكي سنت رفتني حاسويتني ثمن ديمنا كأول سيزن فكاتو قمتي دابت داجنان اللي دچيته سنرات أستاذ صوفيا يوكين أستاذ أستاذ شيخ مصطفى وان جرن كامنه هنا شيخ جمالي اللي وامني قربالتي هنا أول سيزن لما فا شيخ جمالي الرئيس بكن قوبيسين بكن إسبراني بدي جاني بسم الله وان هندا وان هدو استاذ شيخ جمال علي دبتني جرني وان اول سيزن اللي وان بالي اللي وان سجنتا بيا حتى اللي اتشمان موتي انساني وما ادراك ها وما ادراك وما ادراك اللي وما أدراك كان وما أدراك وما ادراك الجزيرة اللي جاني دور وما أدراك هدي بزنيف شوكولاتة اللي جر ويدو جر أسكيزا إنسان اللي بيا حتى سكنتا كان رتي أرجماني سكنتا كانت أفير رجما أستاذ جمالي قولت ديبي قافي في أسيب قافة تمامني وان أكنا سنيس مقالة كانت تقول أبدا كجي أن كان إنسان راس بود الرت ديبيني ديبي في وادا اللي كجراني إنسان قافنا كناف وقت هوتيلي أول سيزن هدو نما قمتشيسا سكنتان قويا حتى أستي قولي أفيرا أستاذوتا مشايخا كيسموتا غرغرا أكا غاري أكا بشنانا وان قول رئين تكتين أكم أستاذ جمال جدن هاقا ساعتي كانت أمتشو دتبده نمني أسجل كنين دي ساتك تكا نياتي هاقا مال لي مديما كنو أما اللي سافا فولاني من ديما جراني يوم نعمتا ربي أبيك مو إدو كان رئين بلفتة تبري يجو قارو بركات يجو كنافي hundi keessaniyyuu hoteela kana hoteela keessan hoteela all season dhufuudhaan itti bashannanuudhaan siree gaarii bakka salaataa bakka bashannana waan hunda waan qabuufi all season filmaata keessanaa ta'u yoo magaalaa roobee seentanii isiniin jenna taani namoonni as jiran hundinuyyuu all seasonii hedduu akka magaalaa roobee kana keessatti baay'isan affeerraa kenna affeerraa ustaaz Jamaaliif jedhame kana ba'ada أستاذ سفيان بودا شيخ جمال تملي أسديبينه وان إنسان قافتنا كان أكاديبينه كنا جدا أماف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بشاكرنا. لا إنه فايزين تقدم. جرا سادو. سني قديم.
نجيني دكايسين إتري بتدي أما أستاذ سفيان سندبر سنا يمكن نقول إنجيل أستاذ سفيان سندبر سنا يو كان دبر دبر ساويا دبر لا لا نيجي أرجع نضيفتي قبلين بود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أكو مشيني شيخ جمال لي الأستاذ مجرني شيخ مصطفى اللي تدبل أبو موسى أبغى كيف أنا ما دبين أبغى كبر من بالك ترجمنا مشايخ يدو تجرا دعاة يدو جرا بليان جالن بايت تسكيس جرا قال بركاتي أمي بكتب في وام جرا اللي تو قال لكم مو وام جرا كذا بروس مو أسمع نور أرجعني إن شاء الله وانت كتب ولا ما ندهونا بكي جرو أول سيزين إذا أول سيزين أوتيل لكم كابينا حواسة بلاتي أبين أمتك إنه هنداتي فبيا نجرو كلامي بيا كنا akkasuma immoo warra keessatti immoo ummanni keenya bakka salaataa barbaada bakka wudu'aa barbaada bakka itti boqotu barbaada iddoo qulqulluu barbaada bakka marii itti geggeeffatu barbaada bakka maqoo itti geggeeffatu barbaada iddoon kun immoo kanaaf mijataadha jecha obboleessi keenya shabaabaa itti yaadee investimentiin naannoo biraa irratti dachaadhaan namaa deebi'a gatiin isaa dachaadhaan harka lama harka sadii wanni asitti baasan kun iddoo biraatti asoo hojjetanii dachaa harka lama sadii nama deebi'a. San ammoo laaluu didee biyya ofii keessatti ganda ofii keessatti qe'ee ofii keessatti yeroo tokko namoonni maal jedhanii namooti gara godina Oromiyaa kana keessaa bakka wayiitti hoteela bareedaa ijaaru. Hoteela guddaa jecha istaandaardiin isaa eeggama. Hoteela kana guyyaa sabtii malee namni seenu hin jiru. Baadiyyaadha. Achi namni itti dhaqee gaafatee maaliif hoteela kana asitti ijaartee? Baasii hagan ga'u kanan maaliif ijaartee maalirraa argatta? Nu maallee irraan argadhu hawaasni ani keessaa bahe kun waan addunyaan argite san haa argu guyyaa sabtii tokkicha qofa itti bashannanee haa deemu barbaadu haa diigamu jedhee ijaaree namni irra caalaan hin beekanii hoteela san sabtii qofa namni guyyaa gabaa dhufee itti fayyadama. Guyyaa kan namni keessa hin jiru jechaadha baadiyyaadha. Kanaaf namni yoo kaayyoo qabaate waan bu'aa argatu san caala bu'aa hawaasni argatu san irratti hundaa'ee waa ijaaraa waa hojjeta jechaadha. Inni lammaffaan kan argisiisu dhalataan biyyaa kan qe'ee kan ganda ofiitti ol guddadhe jedhee asoo achiin hin hafin baradhe jedhee asoo achiin karaa qabatee achiin hin deemin yookaan aangoo argadhe jedhee gaafa taaziyaatii fi gaafa cidhaa callaa gad dhufuu qofa asoo hin ta'in hawaasni isaa akka itti fayyadamu yaadatee bakka kanatti ijaaruun kun ammas investimentii biyyilleen hamilee itti kennitee ijaarsisuu qabdudha. Sadaffaa ammoo wanni kun eega kana fakkeenya argan achi bal'isanii itti kennuu qaban jennee yaannan. Maaliif jennaan kun isaan filaa hojjetamee jira. Keessummaan bal'aa yoo dhufe amma iddoon gabaabataa deemtu. Namni immoo waa argisiisa eega argisiise immoo iddoo bal'aa danda'an asuma achi bal'isanii fi dadhaban bakka bal'aa barbaadanii fi kana caalaa akka inni hojjetu hamilee itti godhuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan eega kun isaan fila ta'e eega kun fakkeenya ta'e namoota naannoo kanarraa keessattuu dhalataa naannoo kanaa ta'anii qabeenya qaban kaasirraa gara biraa jiran ka biyya alaa jiran ka diyaasooraa ta'anii jiraataa jiran qabeenya gurguddaa biyya kana keessatti dhangalaasaa jiran investimentii babal'aa barbaadanii affeeranii magaalaaleen akka guddattu hawaasillee akka itti fayyadamu yoo taasisan irra filatamaadha. Kun sooshaal sarviisii qabeenya hawaasaati. Dabalataan ammoo mana barumsaa barbaachisa. Mana kitaabaa barbaachisa. Research centerii barbaachisa. Center of excellence barbaachisa. Bakka namni irraa waa qo'atu barbaachisa. Bakka namni irraa waa qoratu barbaachisa. Iddoo akkanaas abdiin tarabbiiti. Abdiin hawaasa bal'aati. Hawaasa bal'aa wajjin mari'atanii namoota hawaasa waa hojjetan waa ijaaran dursa kennanii fi asoo affeeranii kunis hamilee namatti horaa deema namni barate waan barate asitti investi godhaa deema qabeenya callaa mi kan investi godhamu qabeenya callaa mi beekumsi investi godhama affeerratti godhama hayyuu biyya alaa waamanii hawaasa ofiittiin tajaajilanii kanaaf kunillee asoma asiin baratame hundi kennaayyuu immoo namatti quba qabuu san asoo hin ta'in hundi kennaa waan qabnu qabannee yeroo gargarii mijataa ta'uu dhabuun illee hin mala
haalillee mijataa ta'uu dhabuun hin mala namoonni dhuunfaa ka fedhii adda addaa qabantu jiraachuu hin mala there is ups and downs jechaadha wanni hundinuu akka laalam kanatti deemuu dhabuun hin mala garuu ofitti gaqqabanii harka caalmaa hawaasa bal'aa kanaa yaadanii hawaasni bal'aan kun waan waggaa 100 fi wayi itti miidhamaa baay'isan itti rakkataa baay'isan asfaaltiin kun eegaa seenan hunduun beeyna waggaa meeqa itti kadhatamee waggaa meeqa itti faajamee waggaa meeqa akka jaarsi jedhan zamana Haile Sillaaseen siree irra nu haa bulu rabbi nu haa bulchu jedhaa dhaqanii gaafa dadhabe uummanni injiraan illee tayfii illee tufaana tanallee rabbi nurraa haa kaasuu jedhee akka akkas hin taane hawaasni carraa argatetti fayyadamee carraa amma jirutti fayyadamee ijoollee isaa kabaratan kanatti fayyadamee waan bal'aa dalaguu akka danda'u carraa osoo bananii fi kan jedhu yaadan qabna kana bulchiinsi magaalaa siin dhagaa bulchiinsi godinaa siin dhagaa warri aanaarra jiru siin dhagaa ijoollee keenya warra humna qaban warra dandeettii qaban warra beekumsa qaban affeeruun dirqama at least waggaa keessatti guyyaa 10 keessattuu yeroo samarii yeroo manni barumsaa cufamu yeroo waajjirri adda addaa cufamu guyyaa tokko guyyaa lama yaamanii waliin mari'achuu waliin yaada kaahuu guddina biyyaa irratti mariisisuu rakkoo jiru irratti mariisisuu akkuma beekamu irra deddeebinee haasofna ijoolleen naannoo kanarraa ba'an uummata gurguddaa jira ka biyya hoogganu jira ekspertii gurguddaa qabna ka biyya ambaatitti barsiisantu jira yuunivarsiitii gurguddaa keessa leenjisantu jira hundi kennaa wal beeyna jecha yoo xiqqaate kanaaf uummanni kun political society dha uummata ganaa waa'ee siyaasaatti haasa'anii siyaasaan bitaadha mirga jedhanii miti keessa ture itti leenji'ee umriitti fixate ganna isaa waan qabeenya isaa humna isaa beekumsa isaa dandeettii isaa waggaa 100 ofitti quunca'ee hawaasa bal'aaf illee uummata gumaacha kenne kanaafuu wanni abaacaa siyaasaa barsiisaniif illee hin jiru akkuma san immoo dhimma diinagdee illee wanni itti nama wayitu hin jiru wanni inni quunca'eef wanni inni qancarsaniif wanni inni hawaasni kun haga danda'uun marti isaa dhaas ga'ee fi waa lamaa fi tokko diinii Muhammad harkaa qaba lammaffaan immoo oromummaa qulqullittii san qabatee deema jechuudha kanaafuu ittiin dhaadachuuf osoo hin ta'in haqa kenna waan ta'eef dhama kenna waan ta'eef itti faajamee dhufe waan ta'eef kuni beekame qaamni waa hoogganus gatii kanas beekee fi waan silaa kafalamuu qabuufis kafalee fi in advance ammoo achi deemee dursa dhiyaatee akka reef jenne san social service waan ta'u keessattuu waan bu'aa hawaasaatiif ta'u waan akka mana barumsaa waan akka hospitaalaa hoteelaa waan biyya jijjiiruu irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatamee magaalaan asoo guddatte magaalaa keessatti immoo uummanni wal jaalataa wal kabajaa waliin jiraate waggaa tokkoomi waggaa lamaami as hin dirreen as jirti Sheekh Hussein Baalee as jirami kuni seenaa waggaa 900 waggaa 800 islaamummaan akkanatti biyya keessatti dagaagdee as geette kanaafuu seenaa gurguddaa asiin dura darbisanis barruudhaan katabaadhaan walirra akka dabarfamuu danda'u hayyuu ofii kabajachuu hawaasa ofii kabajachuu beekaa ofii kabajuu barataa ofii kabajuu abbaa qabeenyaa kabajuu yoo danda'e namni yoo waa namaa godhuu dadhabe nama sakaaluu dhiisuu yoo waan biraa dadhabe nama hamachuu dhiisuu wal komachuu dhiisuu wal himachuu dhiisuu kanumaa yoo wal bira dhaabbatee waan guddaa waan ta'eef karaa kanarraa adeemu jenna kasanirraa nafi hayyoota hedduutu as keessa jira waan ta'eef dhaamsaa dabarsanii an akka nama tokkootti kan hawaasa kanaafis uummata kanaafis mootummaa bulchaa jiruufis warra naannoo kana bulchuufis kantiibarraa jalqabee haga bulchiinsa godinaattis dursa social service uummata mana barumsaa irratti hospitaala irratti mana kitaaba irratti barnoota irratti kun martinuu waan dhumaati kun immoo barnoonni waan dhumaatii miti biyyi barnootaan ala guddatu takka illee hin jirtu by default biyyi guddatu takka illee hin jirtu engadda yoo argitanii jiraattan biyya guddatte keessas namni kophee hin qabne jira akka argitan sanitti bakki silkiin hin jirre jira intarneetiin hin jiru bilbilli hin jiru ijoolleen paamparsii ofirraa hin qabdu dubartiin akka argitan biyya hunda keessa hiyyeessis jira dureessis jira fedhiinis jira hiyyummaa qofa osoo hin ta'in fedhiinis jira jechaadha fedhiin hawaasaallee eeggamuun barbaachisaadha yoo akkasitti wajjin deemne harka wal qabannee deemne biyyi guddatti fedhii nama dhuunfaa fedhii garee fedhii qaama siyaasaa tokko fedhii akkas osoo hin ta'in
hundi walii yaadee wal duuka deemee wal dhaggeeffatee yoo ka deemu ta'e biyyi guddataa deemti ka dhalatullee moodeela argataa deema ka baratullee nama isa dura jiru laalaa deema kanaafuu moodeela hojjechuun barbaachisaadha moodeelli akka islaamatti immoo nuti moodeelli kenna nabii rabbiiti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nabiin rabbii immoo karaan isaan irra dhufan sun karaa qulqulluu kan nama miine ka hawaasummaa ka namoomaa ka ilma namaa guutuu waan ammateef kanas laalanii deemuun barbaachisaadha kan kanarraa rafee akka da'waa isinitti hin taane asuma irratti gabaabsaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kalimatain خفيفتين حبيبتين ثقيلتين عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل قبل لي أنا بناني آخر اللي أنا نشوفه في نفقاتي إرقاب البريدة كانت الدداتين أسرع لبراتوري أكم دبتان هوتيل لي مكيس جرو هوتيل أفان رموتين أول سيسن جنيني أفان قلفاتين أول سيسن جوجلانين إسلام ما كيستي أركان إسلام شاني صدفان قبيني ربي صدفان ركائي برين نبيرة تاني كنو أسجرني وري بري راسو بكله ربين أركان إسلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف جبريل إسلام برتائي برسيسو إذا صدفان ركائي ملك أو القبسيس برين أكما هندك يسمبكتن شروط صلاتك يسلجرتي برنوتك يسلجرتي علمي يسلجرتي صلاة جماعة والقبطي مسلاني جماعة تجم جماعة مسجد تجم مسجد إيجار ملك قافت نمني صلاته شروط صلاتها كي ستكمل ستر العورة سترجو ما فني ملك عم بيتك إسلام ما كي ستك أبيني نمني إسلامك أبيني كباتشون ميشا غرغدة الدنيا تنقبت وهي سوتشو سنكيساي كناف أكسيناتي ورا أبوتيك أبيني صحابة جنامن تقولوا مكايساني ودويني على الإطلاق علماء تاريخها قوتون تولي قالك أبيني أن تقفان عبد الرحمن بن عوف عثمان اللي كجار من لاي ديسا دنيا تنقبت إن ديسا دبري قرا دينار مليون شنتم ديسا دنقاف دنيا را دبري عثمان بن عفان قبتي دينار مليون صدوم ديسا أبيني سالفة وأنا الددا ويتوليت الرجال حتى عبد الرحمن بن عوف الراوي تدبت سينان نما يو أقال لي أركانتك إجرا ورقي جيجيو جدا وصوبيين لنا قادر راتر فاجر إيتين أبدا أجر عبد الرحمن بن عوف يوجر كان هناك يست عشرة المبشرين بالجنة قوتون أبوتك أبينيات عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص قافين الدنيا راديم ودولار بري الرات الريشان لغني بري دولار الرات جرما شرف من لجي جرما سينا كيسة تبري دولار قفتيو دي بري سعد بن أبي وقاص دنيا قبت ليسي دولار أمريكا مليون إبتو كوفي مليون ترباتا مجدا أمو سينا كيسة السيني أباك أبينيا قدتشا مانسا موسى يوكي موسى مانسا كجدا ثم بيا مالي بركومة تكون إبر سديد في قدام أفريقيا سكنجراتي موتما اللي تأبي يبول شجرو كبينيان هجر أتي نمني إسا والجيت جدا سينا كيست إلهم ماسكي كوفر سينا تنكيست سينا الدنيا تنكيست إلهم ماسكي بركومة لما قدام جاء كبين إسا بليون دولار أمريكا بليون إبر سديتي مانسا موسى مو دولار أمريكا بليون إبر شني أنت أجد ملك إسا يريكم سوق الدافي ورقي قفنا قادا قافا سينا كيست جيرا محجي نما كوما جهاتما مال الرافودي كيلومتري كوما السدي مصر كيسان بهي قال كوما توقف قال كوما تقرتي ورقي كيلو جرام كوما دبا توقفي ديك دما ترجع بيجا مصري قاف اني كيسه تركان فتو ورقي قاف بيا سنقا ديناك ايه صدقات ام بيا غوتو وسي غبا ورقي كان مصري دا وقاكو دنكو فجر سبب ان مغالا سنقفو كيسه بهي قاف اسي بيا مكه دقو وني كو سينا بكما الدنيا كيست بكما دا مانسا موسى تاريخان اللي دوكيومنتري غرغد دالين برا اجرا قاف اتشي اسديدو علماء في دكتوروتا هيوتا ورا وخلق وحريفي دي مقالة تنبكتون بيتا مقالة مالي سانكوري يونيفرسيتي جدامتو اجارو دان هجر مقالان سن يونيفرسيتي سينا كتابوتا كوما دباتا مالكا ابو كيسا ابو كيساي نمني مسلمة قافا قبينيا قبات نعم المال الصالح للرجل الصالح رسول ربي جدا قبيني مسلمة نما قاريت يوغولي غوري ايوا تولي رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالي في نمني مسلمة قبيني ربي تبيك واني ارض رجل كون قوتون قبيني ربي فأتوا من مال الله ربي قبيني كي جرى كنا جرى نمني قبيني كان أباك قبيني تأمو وكيلك قبيني سنيتا أجتشو أرضي تنرتي كناف أمانا أم ببران بين
akka itti bakka irraa baasu beeka, bakka itti geessu beeka, haqa qabeenya kana keessa jiru beeka. Kanaaf namni musliimaa qabeenya qabaatuun miizaan ardii tanaa eeguudha. Ulfaadhaa galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee har'aan tana rabbii namoota gurguddoo kanneen argaa isaanii hawwan nama wajjin ta'anii wajjin nyaachuu miti argaa isaanii hawwan kana wajjin nuti rabbii keenya agarsiina. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin illee namoota keenya bakka guddaan nu haa ga'u waan jedhu qaba. Namoonni keenya akkuma hayyoonni keenya baay'een dhaaban jiruun addunyaa tanaa mallaqatti haymulti. Mallaqatti eega hajamte mallaqa kana nami ofii isaatii addatti ofii gahuu hin danda'u. Dhaabbilee faayinaansii kam wajjin hojjechuun gaariidha. Baankii kam ta'eeyyuu haa ta'u dhaabbilee faayinaansii wajjin hojjechuu maal akka hojjetu wanna hojjetu san irraa guddatu qabeenya kamiinuu haa ta'u daldalas haa ta'u wanna hojjetu san irraa yoo hin jijjiiramne ta'e nami qabeenyi sun isaaf hin ta'u jechaadha. Waan tokko waan yaadadhu tokko Sheek Jamaal miidiyaa irratti yeroo jedhan dhaga'ee gibira warra gurguddaa kafalan jedhan miidiyaa irratti dhaga'ee warra sadarkaa pilaatiiniyeemiitti badhaafaman yoo bara dhufu achi keessa seenee dhufuu baadhe anatu galee rafee wanta jedhan dhagaheetti. Duniyaan akkasii jechuudha. Rafuu hin barbaachisu. Dhaabbata faayinaansii kam wajjin hojjetanii mallaqa qaban hin qabna naa gahaa osoo hin taane caalaa hojjechuudhaan qabeenyi isaan qaban sun uummata musliimaatiifis uummata kamiifuyyuu musliima qofaa miti nama kamiifuu gahaa waan ta'eef achirratti jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Dhaabbilee faayinaansii wajjin hojjechuun caalatti nama jabeessaa. Uummanni keenya uummanni baalee hoogganaa dhaabbilee mootummaa yookiin dhaabbilee faayinaansii waliin hojjechuu irratti xiqqoo si ganaa jalqabbii irra jirra waan ta'eef isarratti jabaannee namni martinuyyuu dhaabbilee faayinaansii baankii kamiinuu haa ta'u baankiin tokko yoo nama tokko gargaare baankiin biraallee nama biroo gargaaruu danda'a. Fedhiin uummata